Sayidoon har'as Sumayyaa dhaqee arge. Sayidoon Sumayyaa fi maqaan ishee Roozaa bakka tokkotti qabateera jechuudha. Waan ta'eef birriisa kanaan dura baasanii bituudhaaf deemanii jiru jechuudha. Riil isteetii kanaan dura isaan hin binne jechuudha. Sayidoo akka jedhee irraan ba'e wayyoo eenyutu waame ani soban beeku. Maqaan ishee an soban beeku jetti. Sayidoon har'a garuu akkanatti dhaqee ka'ee riikonaa kennitamu naan kennitore afaxaxe kaasa maqaan ishee Roozaa jechuudha. Tu'an isa ta'e Roozaaf Sumayyaa walitti qabee nan garafa akkamumatti wal mari'atanii wal jala bu'anii jalasoonni lamaan riil isteetii deeman. Maal bituu dhaqan ammoo maal ilaaluu dhaqan lama ta'anii Roozaa dhaawaa bituu dhaqan moo maal bituu dhaqan? Kanaan duras Roozaan kun jalasee Sumayyaati. Amma garuu eenyu Sayidoo waame? Haga dhumaa hordofnaa jechuudha viidiyoo irraa eenyu akka Sayidoo waame. Sayidoon nama ta'e amma maal jedhee sin ajjeesa birrii koo fiddu taanaanii yookaan Sumayyaan ijoollee koo natti agarsiistu. Sumayyaan ijoollee koo natti agarsiistu taanaan birrii fuudhee kan geessisidha. Dhabaman si godhaa jedhee Roozaa Sumayyaan immoo የራስሽ ጉዳይ jetteen dhimma mataa keetii jetteen anaan dhimma mataa keetii jettaan dhimma mataa keetii nan ilaallatu jettee waan ta'eegaa hin kuftee waan sa haayilaayitii malaalee naasa himee keessa isaa seenna. Sumayyaa Roozaa waliin jiraniitu har'aa miiritti immoo eessa bakka jedhamu tokko deeman jechuudha. Suuqii markaatoo bituu deemanii jechuudha. Mana bituutu hin taane suuqii markaatoo binnaa jedhanii deeman kanaan dura hin binnee birriin immoo reef bahuufidha. Birrii miiliyoona 2 kanaan dura Roozaatti Sayidoon sin fuudhadheetti qabdii itti kenne baba. Sayidoon Roozaatti qabdii kennate birrii 2,000 miiliyoona 2 qabadhuuti taa'ina eegaleetti kenne garuu sargiidhaaf itti kenne akka dhageenyetti jechuudha. Biricha eenyutti kennite Sumayyaadha akka isheen kennite yeroo darbe yookaas immoo wanti deemanii mana bituu deemanii iddoo eessaatti bituu deemanii waan ta'e riil isteetii wayi achi deemanii akka bitanii dhageenye ture. Har'a immoo maal jedhanii kanaan dura birrii sanaa hin baasne isinii amma reef baastanii bituudhaaf jechaa jirtu dhageetan namni natti himnaanini dhufee jedhee Sayidoonii yeroo inni ol seenu uzubilaa min sheexaan jedhanii bidig jedhanii jechuudha. Sayidoon sheexanaadha moo sheexanarraa kaasuu utaalanii ka'anii achi booda namichi abbaanii wanti sana gurguru suniyyuu maan ijoollee keetiif bitti miti yoo bittes maa rakkoo qabamnaan jennaan. Ijoollee kootiif taanaan maan lamayyuu nan bitaafi 2 dabiliidhaaf 2 bitaafiyyuuti. Garuu ijoollee koo natti hin agarsiistu Sumayyaadha. Ijoollee koo natti agarsiisan isiin kaffala lamaan isaa yoo nadhe miiliyoona 2 biyya ijoollee sitti agarsiisamu jettee. Har'a waan dubbistu yeroo darbe na dubbisuu diddenan. Era fageenya kee gadachee siqinarra dhaabbadhu jettee. Fayyaa kooti kunoo socho'aan jira miti. Yeroo darbe na baqachuu fettee caccabdee fayyaramamu ammoo fayyara. Nara siqi. Achi immoo maqaan ishee eenyudha? Roozaatti deebi'ee jechuudha. Roozaadhaan sidha kan birrii koo fuudhee itti kenne Sumayyaan maal balleessite fidi birrii koo iyyuu jedhe ani ijoollee keetiif akka waa godhamu fedhee itti kenne malee akka kana miti. Na fidi sin ajjeesaa sin ajjeesa birrii koo fidi ijoollee natti sana agarsiisne maaliif jira? Sumayyaa ijoollee sitti agarsiisi. Yeroo bakki ishee asii guddaa deesni dhimma mataa keetii anaan dhimma mataa kee naa jettaa iyyuu Sumayyaa dhimma mataa keetii akkachumatti fixadhu. Sumayyaan akkoo dantaan qabdu bar ishiin ashkarrii immoo jala deemte argitanii ammannaa Sayidoon hudhee qabe bakka Sayidoon ansuman dhiisoo hudhee qabe. Sayidoon hudhee qabe. Yeroo inni ani siinan beekas jammarri siin dhiisu suman ajjeesa Roozaa dhaqee qabu. Ashkarii Sumayyaa jechuudha. Roozaa jechuun ashkara Sumayyaa nan qabu. Isheen immoo kaameraa ishee keessee fudhattee kaameraa ishee faana xirrigaachi. Kaameramaan ishee fudhattee xirrigeette. Argitaniiru Sumayyaan
dhimma tokko hin qabdu. Roozaan immoo ashkarii Sumayyaati. Silaa yeroo Sa'idoonni akkatti Sumayyaa akkanatti roozaa qabu hin dhaabbatti turte. Roozaan ashkara ishii waan taateef jala deemtu ishii waan taateef gadhiistee hin deemtu. Isheen maali faayidaa mataa ishii dhimma mataa ishii hojii mataa ishii hojjetachuuf nama barbaaddi malee namaaf hin yaaddullee. Ammas Sumayyaa fi Roozaaf Sa'idoon wal qabatanii Roozaan hin kuftee viidiyoon isaa akkanatti dhume. Roozaan hin kufte. Sumayyaa immoo kaameraa ishii butattee fiigdee baatee badde. Argitanii ture ashkaritti duraan dursee isheen jala deemtu Sumayyaa suni. Sumayyaa biraan dhabamtu Sumayyaa kaatees Sumayyaa jalaas hin baatu. Ashkara Sumayyaa jechuun Roozaadha jechuudha. Innaa osoma wayitiyyuu Roozaas miti kan waame. Sayidoo nama biraatu xoqqomaan isa jiran beektu nama biraatu itti himnaani iddoo sanatti jara dhaqe achitti qabate jechuudha nama biraatti itti hime. Osoma wayitiyyuu isheen illee itti hin himne Sayidoo Roozaa makana dhiisuu hin qabu. Roozaa gara fuuqawa Sumayyaa faana deemu ture. Sumayyaan amallaxxeetti Roozaa erga qabee Roozaa qaxaqqaxee tumuu qaba. Ishii jala deemtuma Sumayyaa kana jechuudha. Jala deemtuma Sumayyaa jechuudha. Na Sayidoon garuu baay'ee nama azzansiisa. Inni kan inni olii gadi fiffiigu maaliif waa'ee ijoollee malee amma Sumayyaa jaalala Sumayyaa barbaachisu Sumayyaa mitee barbaade dubartii jijjiiree fuudhuu danda'a. Qalbii dubartiirra kasa. Itoophiyaa keessa jechuudha akka barbaade filannoo akka fedheen fuudhamuu dandeessi isiniin jechuuf ani garuu ni ijoollee ofii immoo yoomiyyuu taanaan egaa beeko jechuun ijoollee ofii obsuu hin danda'amu dhiisuun illee hin danda'amu ijoollee ofii jechuudha. Kanaaf waa'ee ijoollee isaatiif jedheetu kan inni iddoo hundumaatti Sumayyaa jalaan dhabamne fiigee iddoo Sumayyaan dhaqxu dhaqa waa'ee ijoollee koo natti agarsiisiidhaaf fiigee dhaqa namni baay'een immoo Sumayyaa irra garaan kutatu naamiin jechuudha jechuudha. Innaa Sumayyaan keessan ija baastee suuqii markaatootti suuqii banachuudhaaf jechuudha. Achi dhaqxee jirti jechuudha. Garuu birriin isaa muraasumadha. Birrii baay'eedhaan miti kan bitatamu suuqichi. Kanatti egaa fixit jedhanii ija wal keessaa baasanii oolan isiniin jedha kan. Gubattuun viidiyoo kan biraallee gadhiisteetti waa'ee kan intaloo bareedduu sana dabbaa dambal gootu sana tootiidha maqaan ishii waan tootiidha fakkaata maqaan yuutuubii ishii. Viidiyoo wayillee gadhiisteetti yuutuubii haaraa tokko irratti waan isheen haasoftu naaf fida jechuudha. Iddoo sanatti balaa buusaatti jechuudha. Dabbaa sana laalte isheenutuma laalteetu viidiyoo sana laaltee gubannaadhaan inni deemte bara Roozaa waammatte viidiyoo argee haa aaru viidiyoo argee haa gubatotteetu Roozaa waammattee bakka sana deemte jechuudha dhugaa dubbachuudha.